Kafuun akkam jirtan maatiiwwan Boruufan TV baga nagaan gara Boruufan TV'tti deebitanii har'a tiitoriyaalii kanarratti wanti waliin ilaallu wantoota baay'ee marsaawwan afuraffaa irratti kan waliin ilaallu kun maalinni luupsii jedhama. Luupsii jechuun konseptii PHP keessatti akkamitti luupsii fayyadamuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Akkasuma marsaawwan darban irratti paartii 1 haga paartii 3 viidiyoota jiran duubatti deebitanii cover gochaa akka viidiyoo kana bira dhuftan jedheen sin gorsaa. Maaliif viidiyoowwan walitti hidhata qabu waan ta'eef jalqaba dura kan ittiin deemnu sagantaan keenya maalinni 30 day challenges on PHP part 4 irra jirraa jechuudha. Part 1 irraa kaanee hanga guyyaa afuraffaa irra jirraa jechuudha tiitoriyaalii kanarratti. Kunniin wantoonni walitti qabatee jiru maalinni loojikaalii wantoonni itti deemaa jirru konseptiiwwan PHP keessatti bu'uura ta'an guyyaa 30 keessatti akka diivelooparii PHP tokko ta'uudhaaf wantoota nu barbaachisan jalqabarraa kaafnee maal akka qabachuu qabnu asirratti waliif sheer gochaa deemnaa jechuudha. An Dajaneen jedhama garee Boruufan TV irraa walumaa galatti daataa kan jalqabarraa kaaftanii hanga dhumaa waliin turraa jechuudha. Warroonni immoo barumsa diiveloopimentii isa bu'uura ta'e barachuu barbaadan subscribe gochuun hin dagatina, akkasuma like share gochuun hin dagatina siniin jedha. Yoo yaada qabaattan immoo comment irratti naaf barreessuu hin dagatinaati. Jalqaba irratti koodii keenya waliin haa eegallu, akkasuma immoo wantoota viidiyoo darban irratti hamma tokko cover gochaa moorsii yaadachiisuudhaaf waan torbee viidiyoo darbe irratti ilaalle si yaadachiisuuf wantoonni viidiyoo darban irratti ilaalle yookaan paartii 3 irratti ilaalle maalinni conditional operator akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu waliin ilaalle. Conditional operator jechuun conditional statement warri jedhaman gosoota sadantu jiraachuu isaanii waliin ilaallee turre. Tokko if statement akkasuma if else statement akkasuma immoo switch case warra jedhaman tokko waliin ilaallee jechuudha. Isaan kanarratti exampleota garaagaraa fayyadamnee if jechuun yoo conditioning kana keessa jiru dhugaa ta'e as keessa seenee block of code kana keessa data keenya rannoo godha, yoo hin jiraanne garuu exit godhee ba'a. If else irratti immoo yoo conditioning if keessa jiru true ta'e equal block of code as keessa jiru kana hojjetaa, yoo hin taane immoo isa xaanee jiru else hojjetaa jechuudha. Bifa saniin example tokko maal hojjenne grade barattootaa qabxii barataa fudhatee barataan yoo qabxii nuti kenninuuf maal akka fide A B C D jedhee akka kennuuf kan hojjennee jechuudha. Akkasuma immoo switch case fayyadamnee simple calculator tokko lakkoofsa walitti da'uu hir'isuu baay'isuu fi hiruu akkasuma modulo kan hojjetu waliin laallee turree jechuudha marsaa darbe irratti. Amma immoo marsaa kanarratti wanti ilaallu maalinni switch marsaa kanarratti loop statement ilaallaa jechuudha. Paartii 4 kanarratti loop akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu ilaalla. Kanaaf maal goona control inni jedhee faayilii tokko create godhu. Faayilii sanarratti maal jennaani loopaa jedhuun loop.php jennee haa kenninu fi sanaan booda save godhu faayilicha yookaan loop kan jettu tan save goonu. Kanaa booda daataa keenya erga save goonee booda maaltu nu dhufa? Faayila keenya kana erga save goonee asitti wanti nuti argannu jalqaba irratti maalinni syntaxii PHP keenya kaasuu qabna. Sana booda PHP jennaan. PHP keenya ni cufna. Loop jechuun konseptii loopii isinitti himu dura. Loops jechuun daataa keenya condition wayii irratti hundaa'ee hanga nuti barbaannu san specific number wayiitiif iterate nu godha jechuudha. Fakkeenyaaf maal jechuudha? Gosoota loopsii keessatti loopsii gosa meeqa akka qabnu ilaallu. Kana jechuun loopiin condition wayii irratti hundaa'ee daataa haga barbaannu sana iterate godha. Tokko haga 20 baasii yoo jenneen, tokko haga 10 baasii yoo jenneen, tokko haga 50 baasii yoo jenneen, even numberiin kamii odd numberiin akkamitti baasuu dandeenya? Qubeewwan jiran keessas filadhuuti qubee kana baasii gurguddaa kana baasii jennee kennuu fi dandeenya. Loops jechuun iterating our block of code based on our condition jechuudha. Condition wayii yookaan statement waa wayii kenninee fi daataa san keessa iterate godhee yookaan irra deddeebi'ee hamma nuti barbaannu san specific block of number wayii keessatti nuuf baasaa jechuudha. Inni immoo loopiin kun gosoota gurguddaa 4 laallaa. Tutorialii kanarratti 4 laalla. Tokkoffaan for loop jennaani. For
loops. Inni lammaffaarra jiru immoo while loop ilaalla. Isa sadaffaarratti immoo do while loop ilaalla. Isa afuraffaarratti immoo maal ilaalla? Isa sadaffaa kanarratti kana ilaalla. Isa afuraffaarratti immoo for each ilaalla jechuudha. For each loops. For each'n kun foruma kanarraa kan dhufedha. For garuu baay'ee isaa baay'inaan kan itti fayyadamnu for each yookiin for each item in item jennee items in item jennee yeroo kenninuuf baay'ee isaa kan itti fayyadamnudha. Amma example waliin bal'inaan ilaalluu fi akkasuma syntaxota isaanii amma jalqaba irratti maal ilaallaa? For loops syntax ilaalla. Syntaxin for loop akkamitti barraa? For jennee kana sana booda I jechuun variable wayii kenninaa fi $sign kennine variable I start from some specific number start from 0 I less than 10 jechuun I irra xiqqaa 10 semicolon I plus sana booda as keessa kan jiru amma maaliin syntaxii kana echo I yoo jenneen amma maalluu baasa? Daataan kun display kan ta'u maalinni bifa kamiin nuu ba'a? 1 hanga 10 digitii 0 hanga 9 kan jirutu nuu ba'a. Kana jechuun 1 2 3 4 9 bifa kanatu nuuf bahaa jechuudha. Ilaallu daataa kana. Asitti koomaa kana dabaluu yoo barbaanne fakkeenyaaf as dhufnee maal goona? Daataa keenya kan local host jennee maqaa folder keenya maal jennee php tut localhost/php tut/loop.php jennee gaafa search goonu maal jedha? Syntaxiiwwan kana haalli itti fayyadamtan asitti kenninee fi isa kanaaf error jedha jechuudha. Sana booda duwwaa haga 9 nuu baasee asitti immoo koomaan qabdu. Fakkeenyaaf lakkoofsa kana yoo ilaaltan duwwaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jedhee baaseera. Koomaa jidduu galchuu barbaanna yoo ta'e concatenate goona. Itti dhufnee koomaa fayyadamna. Sanaan booda save goona. Daataa keenya bifa kanaan nuuf kaa'aa jechuudha. Kun for each. Amma for loop fayyadamnee lakkoofsa duwwaa haga 9 kan jiru digitii 10 kan qabu nuuf baase jennee ajajnee jirra jechuudha. Kuni akka gaaffiitti yoo gaafatamuu barbaadan write a PHP program algorithm isaa yookaan gaaffiin isaa program that display number from 0 to 10 jechuudha. Duwwaa haga 10 kan jiru nuuf baase jechaa jirra jechuudha. Sanaa booda duwwaa hin hammataa 10 hin hammatu. Asitti bifa kanaan or equal to yoo jenne immoo duwwaas 10 ni hammataa jechuudha. Daataa kana yoo ilaalle duwwaas 10 ni hammataa jechuudha. Daataan as jiru kun koomaa 10 jennee keenyaa fi jechuudha. Kun bifa kanaan for each bifa kanaan laalla example lammaffaa irratti. Inni itti aanee jiru immoo example biraa for each for loop irratti kan laallu bifoota yeroo outputiiwwan akkasii ba'an. Fakkeenyaaf daataan kee square yeroo ta'u akkas yeroo kan akkasii ba'u yeroo baay'ee argitanii beektu code irratti jechuudha. Isa kana bifa salphaa ta'een haala salphaa ta'een for loop fayyadamnee akkamitti baasuu dandeenya? Kana jechuun 2D fayyadamnaa jechuudha. 2 dimensionidha. 2D fayyadamnee daataa display goosifnaa jechuudha. Kanaaf for jennee asitti maal goona? 2 variable lama fayyadamna. I start from 0 asitti variable I less than 5 haa jennuuni. I keenya immoo maal taati? Plus haa taatu. Sana booda amma for loop asuma keessatti deebinee haa kenninuuf. J start from meeqa 0 irraa J less than 5 haa taatu. Isuma wal qixa waan taateef sana booda echo jennee asitti maal haa goonu? J display haa goonu.
Kanaa booda erga isa display goonee booda asitti immoo break haa goonu. Echo BR jedhuuni break line haa jennuuni. Break line jennee save haa goonu data. Outputii kan maal fakkaatu nu ba'a yoo as dhufnee ilaalle. Data keenya syntaxii J++ FJ asitti hin kenniniif waan ta'eef error sun ba'ee bifa kanaan nu ba'a jechuudha. J'n kee bifa JJJJ kan jedhu outputii J baas jennee waan ta'eef yoo barbaanne staarii akka baasu yoo goone asitti dhufnee data keenya bifa kanaan nuuf display godhaa jechuudha. Kanaaf maal goonaa data keenya kan asitti dhufee fakkeenyaaf echo jedhee break haa goonu laayinii gara olii jiru san BR innitu laayinichoo gara oliitii dhufaa jiru kan ofirraa dhaabsisuu fi sanaa booda bifa kana kan qabu ta'a. 5 irraa gara 4tti gad buusnu isa kana 4 isa kanas 4 yoo goone meeqa ta'a wal qixa waan ta'u kunis 1 2 3 4 square 4 kan ta'u nuuf baasee jira jechuudha. Kun for loop irratti kan laalludha. Inni itti aanee jiru immoo isa biraa immoo rectangle tokko akkamitti baasuu dandeenya. Fakkeenyaaf echo jennee data keenya kan rectangle qabu. Example 2 irratti for each example 3 kan rectangle isa triangle ta'e akkamitti data keenya display gochuu dandeenya laallu. Isa triangle ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf triangle jechuun maal jechuudha? Star 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 starii star 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 jechuudha. Dabaluuti star 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 bifa kana kan qabu akkamitti generate gochuu dandeenya. Haala salphaa ta'een generate goona. For each lama fayyadamnee akkuma gara olii kanatti jalqaba duraa for each jennaani I start from 0 I less than or equal to 6 jedhuuni I plus dha. Kanaafuu asitti dhufnee for each j start from amma daataan keenya meeqarraa kaa'ee start from as kan jiru kana jechuudha. J'n keenya start from 0 j less than I jennaani or j start from 6 j less than I yoo ta'e j'n keenya maal ta'uu qaba? Plus minus or j greater than minus erga booda maal ta'a laallu. Echo daataan kun garuu bifa nu barbaannuun akka nuti barbaannu sanitti hin baasu laallu. Echo asitti dhufnee break haa goonu line break dhufee save haa goonu daataa keenya gaafa refresh goonu echo j maaliif I start from 0 j amma daataa keenya maal goone I start from 0 I keenyas meeqarraa ka'uu qaba 0 irraa ka'uu qaba then I less than kana yoo ta'e plus goona sanaa booda refresh gaafa goonu daataa keenya bifa barbaannu san nu baasaa jechuudha. Maaliif I keenyas j keenyas 0 irraa ka'uu qabu asitti jechuudha. Kanaa booda asterisk yaa kennuu fi asitti asterisk kennuu fi daataa keenya bifa rectangle qabuun baasisneerra. Tokko akkuma output asitti kaawwanne san isa kanaan baasnee jirra jechuudha. Kun yeroo triangle display gochuu barbaanne. Inverted triangle immoo akkamitti akka baasuu dandeenyu ilaallu. Echo jennee keessatti break line haa godhuuti. Example 4 jennee inverted triangle. Triangle jechuun maal jechuudha? Asitti sirraa gadi buufna. Semicolon haa godhu asitti. Inverted triangle keessatti maal jechuudha? Jalqaba dura daataan keenya akkas ta'a. Dhufee ammas kanaa booda dhumarra akkas ta'a jechuudha. Inverted triangle keenya bifa kana qabatee
kan deemu ta'a jechuudha. Kanaa booda daataa keenya akkamitti manage goona? For each keenya akkamitti manage goona? Jalqaba duraa for i keenya meeqarraa ka'a? I start from 6 jechuudha. Asumattuu I keenya meeqa? Greater than 0 jechuu dandeenya. I keenya greater than 0 dha. Kanaa booda I keenya maal goona? I minus gochaa deemna jechuudha. I decrement ta'aa deema. Sanaa booda for J's bifuma sanii hojjetaa jechuudha. Maaliif? J start from I jechuu dandeenya. J start from I erga jennee booda J less than J greater than 0 yoo taate J keenya kanas minus gochaa deemna. More kanaa booda amma daataa keenya yoo ilaalle akka barbaannutti hin baasu. Irra deebinee error keenya sirreeffanna waan ta'eef J haa jedhuuni daataa J baasii dhufeen echo line break akka godhu asitti dhufnee semicolon goona. Kanaa booda gaafa refresh goonu maal ta'a? Daataa keenya akka barbaannetti nuuf generate godhaa jechuudha. Asirraa ilaallee haala nuti barbaannu sanii daataa keenya nuuf baasee jira jechuudha. Yoo ilaaltan kun triangle inverted ta'e bifa nuti barbaannu isa kan generate nu godhee jira jechuudha. Kanaaf wantoonni barbaanne maalinni for loopin bifa kanaan manage gochuu dandeenya jechuudha daataa keenya sana. Yeroo baay'ee for loopii kana keessatti haalli nuti itti fayyadamnu haala salphaa ta'een wantoota baay'ee kompleksii ta'an waan haala salphaa ta'een hojjechuu dandeenya jechuudha. Kun real application keessatti yoo ilaaltan patternii akkatti diizaayinitti ta'u kan argachuu dandeenyudha jechuudha. Mobile application keenya irratti kompiitaroota garaagaraa paadota garaagaraa irratti patternii bifti ittiin qophaa'u bifa for loopii fayyadamuudhaan yookiin luuppota fayyadamuun kan qophaa'udha jechuudha. Kanaaf for loopiin konseptiin isaa more generally sinii galeera natti fakkaata. Asitti daataa keenya bifa kanaan kenninaa fi syntax isaa qabannaan loojikii keessatti jiru waa hundasaa hubachaa deemtu jechuudha. Akkasuma immoo amma kan itti aanee jiru fallaallu maalinni while loopii halaallu. While loopii jechuun if some condition is true yoo ta'e qofa hojjeta, otherwise hin hojjetu. Kanaaf jalqaba duraa syntax isaa halaallu while loop irratti. Syntax if some condition is hawii yoo true ta'e qofa hojjeta. And otherwise exit godhee ba'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Let's take I start I is equal to 1 jennee kana while jennaan syntax isaa I less than 10 yoo ta'e I keenya irra xiqqaadhe. Kanaa yoo ta'e echo I goona. Conditionii tokko yoo jiraate irraan gochuu danda'a. Sanaa booda I keenya plus goona asitti dhufne I plus semicolon goona. Gaafa kana goonu amma maalinni asitti echo haa jedhuuti display gochuuf jechuudha. Echo jennee break line haa godhu. More achittis break line qaba waan ta'eef break line while loop example waan yaa fayyadamnu kana waan haa jennu asitti dhufnee isa kanas break haa goonu line taanee dhufu amma lakkoofsa tokko haga 10 nuuf baasaa jechuudha daataan kun. Gaafa refresh goonu maal jedha error break line where is error isa kana yeroo baay'ee soodii keessatti dogoggorama. Amma gaafa dhufne 1 2 3 4 5 6 7 8 hanga 9 yoo asitti walitti 10 jennee hanga 10 nu baasaa jechuudha. Conditionii kana nuuf check godhaa jechuudha. Daataa keenya kana bifa kanaan manage nu gochaa deemaa jechuudha daatichi. Kun amma while loopii syntax isaa qabattaniirtu dhaheen abdadha. Jalqaba duraa conditionii kenninaa fi if condition is true kana hojjeta. Yoo hin taane immoo keessaa baa exit godhee baa jechuudha.
fakkeenyaaf maal jedhama proogiraamii tokko barreessu write a program yoo jedhama write a program that run that check that display jechuu dandeenya display even and odd numbers from 1 to 20 warra jiran jidduu baasii jedhamee gaafatamne maal fayyadamti by using while loop fayyadamne akka hojjennuuf nuuf heeyyamame jechuudha. Kanaaf jalqaba duraa maal goona? Eenyudha starting pointing kee tokko. Kanaaf maal goona? As dhufnee variableota nu barbaachisan haa kaa'nu. I start from 1. n asitti variable even jedhame waan ta'eef asitti dhufnee kana kenninaa fi odd is equal to jennee kana kenninaa fi amma maal goona? While jennee kana I less than 20 yoo ta'e then if jenna amma even ta'uusaa dursine haa cheekinu. I modulo 2 walqixa ta'a yoo maal ta'e walqixa ta'a yoo 0 ta'e even dha lakkoofsi variable even is equal to even dot space kennine fi even variable kana sana booda else yoo hin taane immoo maal hojjenna odd dha jechuudha daatichi keenya odd is equal to odd dot concatenate goone I itti daballaa jechuudha asitti isheen kun maal ta'uu qabdi I ta'uu qabdi sana booda erga isaan kana fixnee even else echo ergen maaltu ta'ama I keenya maal ta'a I plus plus kana booda as dhufnee data keenya erga fixnee booda echo jenna even number list jennee asitti dot even kana booda isatti aantee dhuftuuf immoo break line akka godhu br jennaani jechuudha asitti br kana booda semicolon echo ittaansine odd number list lakkoofsa odd warra ta'an number list isaanii as dhufne odd dot keessatti maal goona break line jennee semicolon goona data keenya refresh goona amma iddoo kanatti asitti break line godhu inni gara olii achuma naafuuti kanaaf asitti yoo dhufne even list tokko hanga 20 kan jiran lama isa kana oodiin immoo isa kana jechuudha fakkeenyaaf isa kan akkasaa godhuuti isa kana akkasaa goono sana booda data keenya kanaan manage nu godhaa jechuudha amma even haala kanaan manage goosifannaa jechuudha data warra even list warra ta'an koomaa jiddu galchaa deemuu dandeenya kanaaf bifa kanaan manage goonaa jechuudha even fi odd numberii warra ta'an haala salphaa ta'een adda baafnee hubachuu dandeenya akkasuma immoo wantoota amma hojjennu kana immoo source code isaa fi wantoota baay'ee isaa barumsaaf sinii ta'an karaa website kanaatti maquun dagatinaa website kanarraa waa dubbattu bbn11.com kan jedhu seentanii sanaan booda data course kan jedhu jala buutu course jala ammoo php kan jedhu filattu loops concept kan jedhutti buutu loops concept jala dataawwan haala nuti ammatti fayyadamaa jirru kan waan fakkaatu tokko isaa laaltanii ogummaa gaarii irraa argattu jechuudha data keessa kanneen irraa ittaansine kan laallu maalinni for each loop haa laallu for data party sadaffaa irratti maal laalla for each loops kan jedhu haa laallu for each loops kun maaliif fayyadamna
some condition data arraydhaan qabatee dhufee data san keessa iterate goonee akka hamma nuti specific barbaadamu saniin display nuu godhu kan barbaannudha jechuudha. Fakkeenyaaf daataan keenya maal ofirraa qabaa jennu storage color ofirraa qaba. Fakkeenyaaf for each array keenya sittaa keenyatti array haa jennu. Array jechuun kalariiwwan qaba. Sanaan booda arrays jennee asitti yaa kennuuf. Array kana keessatti fakkeenyaaf green kalariin keenya maal ta'a? Asitti dhufnee green haa jedhamu. Green kalarii qabatee jira. Koomaa goonee ishee kana koomaa fayyadamna array hojjennu. Sanaa booda isa kana duplicate haa goonu. Copy goonee amma red haa jennuuni. Asitti immoo array guddaadhaan red haa jedhu. Blackii maqaan isaa maalinni dark haa jennuuni. Sanaan booda isa dhumaa kana kan semicolon goona. Amma for each jennee kana for each array jechuun array asii kan variable array kan as keessa finnee keenya jechuudha. Sanaan booda asitti paste goona. As key jechuu dandeenya. Amma garuu data jenna. Kanaa booda as keessa iterate goona. Fakkeenyaaf teebiliidhaan yoo barbaanne teebiliin gochuu dandeenya. Yoo barbaanne amma maal goona listii li dhaan haa fayyadamu or p jennee fayyadamuu dandeenya. Data keenya kan p jennee maal goona data keenya asitti echo jennee concatenate haa goonu p. Kanaa booda dot asitti /p jennee semicolon asitti immoo maal hojjenna php keenya yaa hojjennu variable data of maal jechuu dandeenya green yoo jennee variable data green as keessatti nuuf fidaa jechuudha. Save goonu data keenya check goonu. Gaafa dhufnee page kana refresh goonu maaltu dhufa? Maal jedha? Offset array line 94 haa jennu. Offset array green as dhufnee akkas goone green. Data keenya akkas goone haala salphaa ta'een data keenya yoo fakkeenyaaf index of 0 irra kan jiran baasi yoo jenneen amma meeqa nuu baasa? Qubee jalqabarra jiran warroota kanneen keessaa qubee jalqabarra jiran green, red, dark kan ta'an asirraa nuu baasa. Lakkooftuun barbaadamu guutuu isaa baasi yoo jenneen asitti dhufanii data jiru san array sanii green, red, dark jedhanii nuuf baasaa jechuudha data jiru san. Kanaaf haala salphaa ta'een array yeroo fayyadamne data keenya yeroo baay'ee dataan kun database irraa yeroo dhufan haala kanaan display goosifna, haala kanaan to'achiifna jechuudha for each irratti. For each baay'inaan yeroo baay'ee dataan sisteemota yeroo hojjennu maalinni yeroo hojjetamu for each fayyadamnee hojjennaa jechuudha. Inni xaanee jiru immoo maalinni do while loop dha. Do while loop irratti wanti jiru maalinni jalqaba conditioning tokko ni hojjetama. Jalqaba dataan yeroo tokko execute ta'a, erga execute ta'e booda conditioning hojjetaa jechuudha. Fakkeenyaaf maal jennee yeroo while loop jalqaba variable keenya i is equal to 1 jennee kaane amma maalinni do jennee kaanaa jechuudha data. Fakkeenyaaf maal jennaani lakkoofsota tokko hanga 10 jiran naa baasi jedheen kennaaf. Display asitti write a program jennee kaa'uu dandeenya. Display a program write a program that displays number from 1 to 20 by using do while loop jedhamee gaafatama. Kanaaf jalqaba duraa I start from meeqa jennaa tokkorraa ka'u do jennaa. Do erga jennee booda echo I sanaa booda ayin keenya maal taati amma asumatti plus taati do while loop irratti. Sanaa booda while jenna.
while I less than 10. Kana booda semicolon. Semicolon asitti goone taanaan break gochaa jira jechuudha. Daataa keenya kan break goona. Fakkeenyaaf jalqaba duraa I keenya hin hojjeta. Erga I baasee booda hanga 10 kan jiran daataa kee display godhaa jechuudha. Asitti fakkeenyaaf equal jedhee breakaa goonu daataa keenya kan while do while loop fayyadamaa jira. Do while loops jennu breakaa godha asittis. Sanaa booda semicolon asitti goonu amma daataa keenya gaafa peejii kana refresh goonu maal fakkaata? Maal jedha? I keenya kennee variable I asitti I kennuuf hin qaba. Plus kan ta'u hin beeknee jedhan. Amma gara gaariitti gaafa gadi dhufnu meeqa? Do while loop fayyadamnee tokko haga 9 kan jiru baasnee jirra jechuudha. Fakkeenyaaf I less than 1 osoo hin jedhee daataa meeqa arganna? Asitti olaal. I tokko ni arganna. Garuu kondishinichi dhugaadha moo soba? Tokkotu irra xiqqaa tokkooti soba. Kanaaf yeroo tokko opereeshinii ni gaggeeffama jechuudha. For each osoo ta'ee amma asitti dhufnee I less than 1 osoo hin jedheeni daataan nuuf ba'u homtuu hin jiraatu. Fakkeenyaaf asoo dhufu even numberii fi odd numberii wanti jedhamu asitti yoo ilaalle listiin tokko hin jiraatu. Odoo garuu do while loop fayyadamna ta'ee daataa san tokko ni argannaa jechuudha. Garaagarummaa isaanii baay'ee isaa sin galeera natti fakkaata. Amma yaa loojikiin jiru jechuudha. While loop fi do while loop. While loop irratti execution gochuudhaa fi daataan nuusaa tiruu ta'uu qaba. Do while loop irratti kondishiniin tokko ni hojjetama yoo ilaaltan do godha. Hojii kana ni hojjeta. Erga fixee booda check gochuudha qaba. At least daataan yeroo tokko display hin ta'a sanaan booda deebi'ee didaa jechuudha. Block godha. Fakkeenyaaf amaloota jiranii wanta hojjetamu tokko dursitee check goota yoo ta'e itti fufaa yoo ta'an immoo daataa san fudhatee badaa jechuudha. Kanaaf do while loop bifa kanaan manage goonaa jechuudha. Yeroo tokko revise ni haa godhu loojikiiwwan as keessa jiran. Warra amma laallee tutorial kanatti laallee loopsidha. Loops jechuun condition wayii keessatti hundoofnee iterate goona. Specific numberii wayii irratti hundoofnee jechuudha. Fakkeenyaaf for loopin syntaxii bifa kanaa qaba. Do while loopin syntaxii bifa kanaa qaba. For each for loopin syntaxii bifa kanaa qaba. Haaluma kanaan daataa barbaadamu hundasaa manage gochaa deemnaa jechuudha. Yoo gaafii qabaattan gaafii gaafachuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo yoo viidiyoon kun isinitti tole like share gochuu hin dagatinaa. Hanga dhumaa viidiyoo dhaanutti immoo hanga viidiyoo dhaanu walitti deebinutti nagaan turaa horaa bulaa deebanaa. Bye bye.